Yakkoota achi keessatti raawwatamaa ture sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Gaafa magaalaa Agamsaa seename sanas walumaan seenne anillee keessa jira jechuudha. Walumaan lolle jechuudha. Amma maal irra jirta? Lafarra jira. Faqqadaa Abdiisaatu uummata keenya dararaa jira. Waraana inni hoogganutu uummata keenya dararaa jira. Waraana walitti maknaa waan jedhamu kaasan. Kaayyoo marroos kana. Waraana bilisummaa Oromoo kan marroo jala jiru facaasuun barbaachisaa akka ta'e dubbattu haasa sana keessatti. Tokkumaaf hin taanu inni malee biraa waan tokko waan simannu qabnu naan jedhe. Eebbisarraa teessaa jechuudha. Waliin haasoftanii rakkoo keessan furattanii wal hubannaa uumuuf yaalii agamii taasiftanii maaliif milkaa'uu didi? Meena himadhaa hidheellee olola miti simbira jiraatii na himadhaa uummata kana biratti uummanni kunis haa dhaga'u. Zoonii lixaa yoo ta'e marrootu hooggana waan ta'eef achi jalatti hin hoogganamu jedhee waan yaaduuf zoonii sana uumees hin jedhu. Duraa kaasnee agarraayyuu waraana gara lixaa kana ture faana baay'ee wal quunnamna. Maaliif meeshaa uummatarraa hiiktanii hidhattoota Amaaraa faannootti gurgurattanii uummata harka qullaa hambistanii akka inni haleellaaf saaxilamtu taasistanii dhagaafi? Moo'ii faana wal quba qabna wal quunnamna. Dhaabi keenya nu hoogganaa, hidureen keenya mana hidhaa jira, hoogganni keenya mana hidhaa jira. Garuu dhaaba keenyatu nu hoogganaa kan jedhu waan itti dubbatte jira. Adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamnuti. Himannaa kanaan dura namni mootummaatu ergate jedhu sana dhugoomsuu kan danda'u har'ayyuu kunoo mootummaatu akka ergatetti deebisee galfatee jedhanii sirratti haasa'u. Rakkoon ankoof kan marroo akka ta'etti ilaalan akkas immoo miti. Raayyaa ittisa biyyaa jalatti kutaa odeeffannootti miindeeffamtee hojii sana hojjechaa akka jirtu Jawaar barreesseera. Waraanni marra guyyaa tokko waraana faannoo lolle. Gaafa nuti faannoo lolle deebinu duubaan nutti dhukaasaa ture. Miseensi waraanaa mormi isaa raacitee harka mukatti fannifamee ittiin hidhattoonni faannoo sun ittiin geeraraa turan suni waraana ati hooggantu keessa kan jiranidha yookiin waraana anatus leenjise. ABO'n yommuu dhaaba siyaasaatti jedhee of labsu mormaa turte. Mormeeree. Maaliif? Alaabaa wayyaanee kan TPLF. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo cinaa lixa Wallaggaatti dhaabbateera. Ammallee waraana kan biraa bosona keessatti kan ijaartanii jirtantu jira. Karaa tokko mootummaatu ergee kan jedhu haasaan akkasii tureera. Karaa biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo warrootuma Finfinnee jiran kanatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa jiru kan marroo dirribaatiin hoogganamu marroon isaaniin waan dideef yookiin immoo warra Finfinnee kana wajjin waan wal dhabee fi adda bilisummaa Oromoo immoo marroo faa sana ittiin dhabamsiisuu yookiin immoo ittiin dura dhaabbachuu fi faqqadaa faa ijaarratee bosonatti ergatee jedhaniiti kan isaan himan. Har'a yookaanis immoo yeroo as dhiyoo kana jecha kana baafatanis dura wayyaaneedhan. Wayyaanee faana akkaataa ture eenyuyyuu beeka. As dhiyoo kana mootummaa bilisiginnaa kanatu ergatee lagatteedhan. Addattuu kan mootummaa naannoo Oromiyaa. Amma immoo dhiyoo kana gaafa dhugaasaa argan maal jedhanii dhugaa jalaa malee uummanni isaanii kaa'a. Warra gullalleetu gad ergateedhan. Anu marroonu kaleessa warruma gullalleerraa qajeelfama fudhachaa ture diina miti jechuudha. Haa ta'u immoo akkaataan quunnamtii siyaasaa isaan itti ilaalanii fi anis marroonis itti ilaallu garaagara ta'e. Quunnamtii nurraa cufachuu danda'an. Kanaafuu osoo isaan erganiiru ta'eyyuu ammeenyaan qabu. Garuu isaan miti kan erge. Caasaa dhaabaa akka diiramayyuu siin jedhe. Caasaan dhaabaa biyyoota adda addaarra hin jira har'as. Haa ta'u immoo akka miseensa tokkootti waan qabsoof si barbaachisu kaleessa barattee baate jechuudha. Waan nu atuu eenyurraayyuu waa tokko eegduun qabdu jechuudha. Lafa beektu keessatti, nama beektu keessatti, tooftaaf tarsiimoo ofii kee barattee itti amantee itti erbuu seente keessatti waa gochuu dandeessaa jechuudha. Nama miti argite ABO yeroo jedhan. Namoota durees haa ta'u eenyus haa ta'u caasaalee jiru miti murteessoon ilaalchaa fi kaayyoo dhaabichaa ati kaleessa barattee itti amantee fudhatte sana qabatteeti kan ati waa hojjechuu dandeessu jechuudha.
Atiyyuun nama qajeelfama laatu atiyyuu waa gochuu nama dandeessu atis akkuma sana barattee kaleessa dirqama isaa sirra ulfaataa baatee deemuu danda'a malee waan inni baratame waluma qixxa baratame jechuudha. Kanaafuu waan isaan jedhan sun kijiba. Ammarree madda olola jalqabaa sana obboleessuma isaati kireet godhatanii fidatanii jechuudha. Waldhabdee keessan sana furuuf maal agam yaaltanii waldhabdee eebbisaa fa'aa wajjin ture sana yeroo sana furuu fi yaaliin adda addaa akka taasifame as teenyeen dhageenya. Waldhabdee sana furtanii gara tokkotti dhufuudhaan yookiin immoo wal hubannaa uumtanii akka waraana bilisummaa Oromootti waliin haasoftanii rakkoo keessan furattanii wal hubannaa uumuuf yaalii agamii taasiftanii maaliif milkaa'uu dide? Yaalii irra deddeebi'amee taasifameera. Eebbisaadha abdii kan jedhamus jira bulchiinsa kan waraana eebbisaa san ture jaarsolii gurguddoo biyya keessatti kabajamoo ta'an bakkoota gandoota garaa garaa irraa fiduudhaan taazzabiif yookaan immoo akka isaan nu taajjabaniif waraana keessaas kan keenya keessaas kan isaanii keessaas finne gatteenye irratti taasifamneerra. Olola isaan oofaa turani nama miidhanii yookaan maqaa waraana keenya tokko fudhatanii ani beluudhaaf jedhu uummata miidhanii yookaanis immoo miseensa kan nu faana jiran fakkaatanii iloo ijaara fakkadaa akkas jedhanii haasa'u uummata biratti halkan uummata immoo kan miidhaa jiru isaani nuti immoo as hin jirru gaa ta'u gatteenye haasone abbo isin haasaa akkan ani maal jedha jalqaban irratti ololananii fagoon jira gadi Andaara Abbayyaa kan tokkummaa waraana kanaa dide isadha akka waraanni kun tokko ta'uu hin barbaadu inni jedhanii uummata keessatti olola akka kana ka facaasaa turan isaan agaa ture dhugumayyuu kan isaan itti fakkaates uummanni immoo jira maaliif ani fagoorra hin jiraati mooraaleen jijjiiraayii ol dhufee hin beeku gara uummataatti. Ayyee kana dhaga'ee ana kana jira jaarsoliin gurguddoonis filatamaniiru lubbuun jiru jaarsoliinis lubbuun jiru warrootiin waraana keessaas akka walitti fidduutti ta'anii hojii hojjetan jiru warreen gaafa sanachi turan nan dhufe jechuudha. Dhufne gurbaa tokko wajjin jechuun waraanuma muraasa qabannee itti dhufne waan barbaadanaaf fidanii waraana baay'ee keessa dhufne. Waraana mooraatti dhiisne. Gaafa dhufnu gatteenye jaarsoliin dhufanii ta'anii namoota gurguddaadha. Guyyaa tokko yoo lubbuun jiraate wal arguu dandeenya jaarsolii sana wajjin dhugaa jirtu lafa kaa'uudhaaf mee himadha waan hin sin godhe akkaan ani tokkummaa kana hin barbaannee fi tokkummaa kana irratti farra kan ta'ellee lafa kaa'ee gaafadhe jechuudha. Amma wal bira teessaniiti moo teenye kun akkas teenye hundinuu marsee taa'ee eebbisaadha abdiidha kan keenya keessa ana jaalifaa jedhamu tokko jira mucaa walisooti jira ammas gara Bishooftuu kan jaarsolii sana jaarsolii sadii jaarsolii gurguddoodha waraanuma isaanii keessaati Dassaalee Dabaloo jedhamu amma Shaambullee jira innillee kan boruudha boruun wareegame boruunis hin jira boruu gurmeessaadha boruu gurmeessaa isaan kan walitti nu fidu urjii jedhamu tokko illee jira innis wareegame kan aga'utti gara malixaa kanatti warreen kanatu jira waraanni bakkee kana waraana hedduu jira maal haasoftani gaa mee waan jiru waan tokko nun taasifnee lafa kaawwachuu qabna inni haasodha meena himadhaa hidheelleen olola miti simbira jiraati na himadhaa uummata kana biratti uummanni kunis haa dhaga'u nuti waan qabsoonuu fi uummataa fi waan keessa jirullee waan keessa jiraannullee uummata keessa jiraanna waan ta'eef uummanni kun dhaga'ee nutti muruu danda'a mee hima waan isin godhe waa takka waan himatan hin qaban nuyi qabsoo sirraa barree situyyuu qabsoo nu barsiisee tokkumaaf hin taanu inna malee biraa waan tokko waan simannu qabnu naan jedhe eebbisaan bisarraa teessaa jechuudha. Abdii atoo ani kan jaal eebbisaan
dubbate suni naa ta'a jedhe. Anillee waan natti dhagahame waan isaan jedhaa jiran dhugaa jirtu isaan itti hime jechuudha. Dogoggora akka ta'e itti hime jechuudha. Uummanni sunillee dhagahanii jechuudha. Hayyee kaane wal dhungannee wal dubbisnee waraana walitti himannaa sanatu gaa dogoggora akka ta'edha kan itti himte. Waan isaan uummata keessa deemanii olola kaasan tokko bilbilanii akka waraana keenya ta'etti gurra uummata akka inni seenu godhu kijiba immoo soba. Amma kanarraa kan ka'e waatu jira jedhee itti hime jechuudha. Waraana walitti maknaa waan jedhamu kaasan. Kaayyoo marroos kana. Hayyee waraana walitti makna walii galle. Haa ta'u garuu wanti bira darbamuu hin dandeenye kan uummanni Oromoollee boor nu gaafatu. Seenaa isin gootan gaarii isaa taatu hamtuu isaa taatu seenaan kun kan keessan otoo nuti wal faana hin jiraatin seenaa nuti hojjenne gaarii isaa taatu hamtuu isaa taatu kan keenya inni kun immoo barreeffamee golambaatti laatamee warroota waa barreessuu danda'an seenaan kun seenaa abaluuti seenaan kun seenaa abaluuti jedhamee haa taa'u. Maaliif rakkoon uumameeru jira. Namooti isin biratti wareegdanii ofii keessa wareegdanii hin jiran. Warroota akka Fayyeeraa Kitilaafaa waliin mana hidhaa keessa turre umuriin itti murtaa'e innis jijjiiramni qabsoon Oromoo Oromiyaa keessatti fide san mana dabaatii isa baasee har'a garuu isinitti dabalamennan dhabamsiiftan eessa jira. Gurbaa Raggaasaa jedhamu giddarraa dhufe san akkam gootan maal sin godhee akkamittiin du'uu danda'e. Inni kun seenaa keenya miti seenaa keessan waan na ta'eef isa kana lafa kaa'u qabdu barreessitanii waan hin jedhu itti hime jechuudha. Kan keenya birattis waan nurraa waa qabdan yookaan waan gurraa qabdan waa badii nutti dalagneeru qofaatti barreessaatti kun seenaa keenya boor Oromoon nu gaafata waan ta'e itti gaafatamuuf qophii ta'uu qabna. Isaa booddee kun iddoo raawwatees galmee gooda galmee seenaarra gaddee taa'e waraana walitti maknee wal faana jiraannaa waliin jenne jechuudha. Maal naan jedhan waraanni waan darbe waliin gaafatu jedhan akkamiin waliin qabsootti baane wareegamee diina wareege yoo ta'e warra isaatti himamee diina nurraa wareegeen jira dhugaa jaala ofii tokko lafa kaa'uuf. Yoo immoo waan biraa ta'e dhugaa jirtu maatii isaas uummata isa beeku kanas uummata keessatti qabsaa'u kanas beeksisuu malee akka kanaatitti waan darbe waraanni waan darbe waliin gaafatu jechuun gonkumaa na biratti fudhataman qabu sin fudhatamu jedhee itti hime jechuudha. Kana kan isaan fudhachuu didan haal duree tokkollee kaasee kuni zoonii kaaba lixa Oromiyaati. Zoonii lixaa zoonii kaaba lixa Oromiyaa zoonii kuni zoonii mataa isaa danda'e abbaan barbaade haa hoogganu. Ani hooggansa irraa hajaan qabu. Waraana walitti makna. Isa wayii seenaa kana adda baafnee qaama laallatutti ilaalu. Waraana walitti maknee zoonii kana zoonii mataa isaa danda'e goone ati hooggani. Ani seddi dandeetti kootitti waraana kana waan tajaajila ta'es waan miseensa ta'e itti deema ta'es nan fudhadhaan isa kana hajaa isaan qabu. Kanaafi waan kana irratti murtoo argatu qabaa jedhee gaafadhe. Eebbisaan maal na jedhe beektaa? Akkuma dura itti murtaa'u namni uumama barata malee barateetu uumama miti. Idduma uumamee baratee sadarkaa qondaalummaarra sadarkaa miseensummaarra qondaalummaatti tarkaanfatee hanga hooggansaatti deemuu danda'a waan hundumaa addee baree xumurate. Nutoo zoonii marrootti hoogganamna naan jedhe. Zoonii lixaatti jechuudha. Zoonii lixaatu jedhe gaarii marroon qofaasaatti zooniin qabu. Zoonii lixaa jira, zoonii kaaba lixaa jira, zoonii gidduu galaa jira, zoonii kaabaaf kibbaatu jira. Hayyee kanatti walii galteen keenyi suni kan irratti fashalate jechuudha. An kana gidduutti itti deemeyyuu. Kana jechuun nuti marrootu nu hooggana jedhanii jechuudha miti karaa biraatiin. Marroon haa hoogganu.
caasa tokko keessa jirra. Zooniin sun immoo zoonii mataa isaa danda'edha. Akkuma zoonii lixaa sana. Marroonis ajaja waliigalaa jedhee ufee har'a uf moggaase malee ajajaan zoonii lixaatti beekna nuti. Zoonii amma zoonii kaaba lixaa jedhamu kanas faqadaatu moggaase malee duran turree kan jedhan jiru. Yeroo milkeessaafaa jira. Yeroo milkeessaa gadaafachuudha. Yeroo abbaan biyyaafaa jira hooggansa turani jira isaan jiru har'a hin jiranii miti. Yeroo sana daa'ima xiqqoon ture nan beeka garuu daa'ima xiqqoon ture. Yeroo sana iyyuu kaaba lixaa jedhama. Otoo gumiin sabaa yookaanis immoo murtee kora sabaatiin hin murtaa'in akkamitti namni akka dhuunfaa kootti akkas jedhee murteessuu danda'a. Jechuun caasaama hooggansaa tokko tolfachuuf ofiisaa tolfachuuf jedhee zoonii sana uume amma kanaaf jedheeti diddaa kana agarsiisa zoonii lixaa jalatti akka hin hoogganamne zoonii lixaa yoo ta'e marrootu hooggana waan ta'eef achi jalatti hin hoogganamu jedhee waan yaaduuf zoonii sana uumee siin jedhu. Kun soba. Marroo miti. Marroon illee qabsoo keessa nama ture nama muuxannoo yeroo dheeraa qabu. Daa'imni kaleessa dhuftee eebbifamtee irbuu seentee ga'umsatti qabaattee na hooggansa ajaan qabuun. Kana miti gaaffiin kos. Gaaffiin ani qabu akka zooniititti zoonii akkaataa qabsoof tolutti itti siiqichaan hooggansi tokko ammamee beekii gidaamii taa'ee waan horroo fincu'aa keessa yookaan uummatarraa ta'e malee ofiisa keessa jiraachuu danda'a. Waan quba qabaachuu danda'a. Waan ofiisaa keessa deemee teessuma lafaa ilaalee fi teessuma haala qilleensa naannichaa ilaalee fi waraana kanaaf tarsiima tolchuu danda'a. Hooggansi tokko waraana keessatti waan argamu ta'e yoo gaaga'amni ga'e sana itti gaafachuufis gaafatamuuf akkamiin qophii ta'uu danda'a. Isa kana isaafiyyuu hojii salphata malee ammallee zoonii kana keessatti ufii hoogganan jenne eebbisa atumtuu hoogganii waraanni kun kana qabateetu akka waliigalaatti immoo qajeelfamni tokko bu'aa jechuudha. Kan zoonii kaaba lixaa qofaa dhufe kan zoonii lixaa qofaa dhufe kan zoonii kaaba kibbaa qofaa dhufe hin jiru waan akkasii. Qajeelfamni yoo jira ta'e kallattii dhimmi ilaallatuun dhufa ta'e tokko dhufaa jechuudha. Yookaan haala ati keessa jirtu sanarra dhaabbatteetu akkaataa qabsoo sana waan qindeessuu qabdu hooggansa naannoo sanaattu gara hojiitti hiika malee waan qajeelfamni dhaabarraa dhufu lama dhufu. Sana booda yaada sana fudhachuu waan didaniif yookiin immoo yaada waraanni walitti makamuu erga walii galtanii nuti marroo jalatti hoogganamna erga jedhe yookiin immoo ati akka jettetti zoonii marroo jalatti jedhe jettee marroo jalatti ergan akkas jedhe booda maal ta'e kan itti aanu tarkaanfii akkamii fudhatan? Namni dhiisnee nuti gara hojii keenyatti deebine gadi buune gara mooraa keenya aanaa muruu keessa fagoodha gara handaara bayyaati. Egaa isaa booddee ammallee ijoollee nutti erge marroon. Akka isaan nu lolan waraana nutti ergee nutti dhufanii qoratanii bakka mooraa keenya dhufanii mooraatti nu lolanii nuti ofirraa lolle jechuudha. Namni si lolee ofirraa loltaa jechuudha. Kanatti walitti dhufeenyi keenya baay'ee walirraa fagaate. Isaasoo as dhiyoo kana waraana faana wajjin oolla beek rakkoo hin qabnu. Waraanuma marroo faana isaa iddee kun darbeeti yeroo wajjin lollee jira yeroo wajjin oollee bullee jira. Wajjin oollee bullee sana keessatti amma guutuu ka jedhamtu jira ammallee baheera. Marsaa lammaffaa isaa ergani. Marsaa duraa eenyu fa'aa dhufe? Marsaa duraatii eebbisaaf afaan achumatti. Isa marsaa duraa gaasa marii sana booda eebbisaan fa'aa si loluu dhufan jechuudha. Dhufan wal lollee mooraatti gaafa nuti warra finxaalessaa waliin wal lollu. Faannoo jechuudha. Faannoon hin jirtu uummata isheeti yeroo sana kan lolu faannoo ijaaramtee as hin ceene isheen. Uummata isheetu hidhatee jira hundi isaa qawwee qaba waan ta'eef uummata keenya faana wal lolu. Uummata keenya irratti lolleen horii oofanii migir keessaa horii oofanii baay'ee wal lolle. Maal jedhanii nutti ergu eebbisaan fa'a. Yoona rasaasa fixatteetti yoona qawwee duwwaa baattee deemti. Waraanni haaraan lixarraa dhufee isaanii dabalameera immoo karaa sulula fincaa kana tarkaanfii fudhatamuu qaba nutti erganii jechuudha.
nutti erganii dhufanii wal lolle kan wareegameen jira miidhaan ga'ee jira waan mooraa keessa jiru waan reeshina waraanaa baay'ee nu jalaa guggubanii daggalatti ibidda qabsiisanii daggalli dhufee boonaraan lafti suni nurraa nyaate achi buqqisneetti kallatti sana gadhiifne akka giddatti dabarreef jechuudha. Giddatti darbine. Hagam wal loltanii meeshaan wajjin yeroo meeqa wal loltanii? Yeroo baay'ee isaa booda garuu giddattis wal lollee horroo keessattis wal lollee dhumarratti wal barree wal dhiifne ijoolleen haalaa walii galte. Akkamitti ilaalan beektaa? Rakkoon ankoof kan marroo akka ta'etti ilaalan. Akkas immoo miti. Rakkoo waan tokkoon qabnu akka dhuunfaatitti yoo qabaateen hin beeku. Waan Oromoof tolu tokko yookaan Oromoo tokkoomsu tokko irratti wal ta'uu hin dandeenye. Maalitti shakkan? Ilaa wal beekuun rakkoodha jama. Wal beekuun ciitii walii beekuun yeroo haal tokko taatu uf shakkaa deemta. Waan kanatu jira. Nuti biyya keessattis asitti biyya ollaattis wal beeknaa jechuudha. Gaafa wal beekne siin jedhu wal beekuun suni wal tuffachuu yookiin immoo wal kabajaa walii kennu diduu irratti diduuf sababa ta'uu danda'a. Akkasumatti. Amma namni personaalii waa tokko qaba miti. Waan sana yoo ati beekte wayima koo odeessa laataa waan jedhu tokko uf shakkaa oola. Yoo danda'ame si dhabamsiisuu yaalaa jechuudha. Malee kan biraa waan tokko walitti buunees yookaas immoo dhimma kaayyoo irraa kan hafe akka dhuunfaatitti jibban qabna. Amma waraana yeroo humna furgaatuu jedhamee ture tokko mooyinfaa yeroo hoogganan yeroo sanas wal loluu keessan dhaga'amaa ture. Ergasii boodas immoo erga shurrubbeen waraana bakka birgeedii jedhamu erga inni hoogganuu jalqabees wal lolaa akka turtan dhaga'aa turre. Loloota kana kan akkamitti yaadatta ammas erga amma? Furgaatuu jaarmiyaa furgaatuu jedhamtu kuni waliin lollesaa wajjin nuti. Na wajjin waliin lollesaa. Mooyii faana wal quba qabna wal quunnamna. Rakkoon illee jiraatu mariin akka furamutti waliin haasaa turre. Waliin haasa'uu isa kanarra darbeeyyuu haala teessuma ji'oogiraafii haala diinaa fi haala saboota Oromoo daangarra jiran kanallee maal gochuu akka qabnu waliin haasofnee turre jechuudha. Garuu gara hojiitti ni qabna. Kaan waliin deddeebbiidhaan walitti dhukaasuun ma jiraata. Nama walirraa kuffisuun ma jiraata. Yeroo shurrubbee faana naannoo akkayyuu kanatti natti marsan natti dhukaasan illee gaaga'amni numa jira. Warreen kun ta'ee jedhanii ofii isaanii miti kan waraanni kun kan lola nurratti banu. Ajajatu itti laatamaa jechuudha. Wallabdeen kee fi kan marroo gidduu jiru kuni booda qunnamtii atii fi mooyiin immoo waliin qabaattan hariiroo isin mooyii waliin qabaattan kuni tarii du'a mooyiif sababa ta'uu danda'a jettee yaadda fakkeenyaaf mooyiin amma akkamitti akka du'e hin beekamu. Inni guddaan mooyiin akka inni sababa kanaaf saaxilamu taasise inni guddaan maaliif akkuma warra kaanii ajaja fudhattee itti dhukaasnee loluu duwwaa miti itti dhukaasanii darbuun isaaf injifannoo qaba jedhee yaada. Agarte gurbaan nama dhimma Oromoof dhimma qabsoo kanaatiif tattaafatu malee dhimma wal dhabsiisuu fi sammuusaa achitti biizii gochuu hin barbaadu. Argee waliin haasa'eera. Kanaaf ka'umsiyyuu waan kana yaadaa ture jechuudha. Ammallee akkasitti namana. Booda gaachii booda shurrubbeen faa dhufanii isaa wajjinis wal loltaniittu.
Shurrubbee faana waliin deemaa turre konkolaataa tokkoon egaa yeroo sana magaalaan garaa cabee nu kan deemnu baadiyyaa keessaa ta'u iyyuu malee konkolaataan deemnaa jechuudha. Wajjin deemnaa waliin oollaa garuu dirqisiisee isallee akka inni rukutamu taasisanii turani shurrubbeetiin. Ijoollee biyya tokkoo walitti ergitee isaan gabbiinaa galanii waliin ooluu waliin buluu akkasidha jedhanii marrootti gabaasanii abbootiin cibiraa jiru na yaadadha waaqoo nama jedhamu faa tokko akkasitti akkanatti ajaja shurrubbeetii miti kannatti dhukaafame ajaja marrootiin gurbaa sana yoo dandeessan isa yoo rukkutaa jedhanii marroo shurrubbeedhaan akka rukkutama jechaa ture marroon. Waliin haasoftachuudha waliin haasoftanii wal hubannoo qabdachuudha shurrubbee haa wajjin. Waraanni guutuun wal keessa oola'u waliin lolle'u. Fakkeenyaaf lola akkamii fa'aa waliin loltan shurrubbee? Jaartiin gaafa cabe faasan waliin cabsin. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo gaafa jaartee seename jechuudha. Tole gaaffii jalqabaa tokkotti hin deebi'a waa'ee hoogganaa ABO Finfinnee jiru wajjin hariiroo isin qabdan. Yeroo darbee interviyuu ati miidiyaa irratti gootu tokko keessatti kan dhagayetti eenyutu isin hoogganaa jedhamtee gaafatamtee dhaaba keenyatu nu hoogganaa nuti dhaaba qabnaa dhaabi keenya nu hoogganaa hidureen keenya mana hidhaa jira hoogganni keenya mana hidhaa jira garuu dhaaba keenyatu nu hoogganaa kan jedhu waan itti dubbatte jira. Suni hariiroo atii fi hoogganni dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kan Finfinnee jiran kun waliin qabdanii hariiroo gaariidha jedhanii kan yaadan achirraa ka'ee namoonni ni haasa'u. Inni akkam beektaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamnuti. Ammayyuu namni jijjiiramuu danda'a dhaabni hin jijjiiramu. Hangaan achitti dhufee mootummaatti galutti adda bilisummaa Oromoo hoogganamnu. Addi bilisummaa Oromoo Finfinnee duwwaa keessa jiraanni jedhamu sun immoo waan biraa. Kanaaf dhaaba keenya dhaabatti irbuu seenne dhaabni keenya adda bilisummaa Oromootii jedhee deebiseefi. Inni kunoo namni akkamitti ilaala beektaa? ABO'n warrootuma amma gullallee jiran kana malee yookaan namoota murtaa'e nama qubaan lakkaa'amane hooggantoota irra keessa jiran malee ABO'n isaan duwwaadha. Isaan nama kaayyoodha ABO'n. Kanaafuu akka namaatti garuu quunnamtii wal faana qabaachaa wal dubbisuu wal arga wal dubbisanii wal bira darbu qabna turre jechuudha. Qajeelfama walirraa fudhachuu garuu hin qabnu qaamarraa fudhannu qabna. Dhimmuma kanaa wajjin wal qabsiisee qaama hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e miseensa gumii sabaa kan ta'ee fi Amaan Filee kan jedhamu bilbilaanii yeroo waliin haasoftanii dhaga'ameera. Waraana bilisummaa Oromoo kan marroo jala jiru facaasuun barbaachisaa akka ta'e dubbattu haasaa sana keessatti. Ilaa walii bilbilee irra gurbaan hidhaa jira yeroo sana. Rabbi isaa hiikuudha walii bilbilee. Haa ta'u immoo haalli qabatamaa lafarra jiru waraanni sun keessa socho'u uummataaf yoo bu'aa hin buusu ta'e haala danda'ameen gara daandii sirriitti deebisuun keessaa baasuun facaasuun yoo uummataaf hin fayyadu ta'e yoo akkasuma godhan maal rakkoo? Maal rakkin? Uummataaf hin fayyadu jechuun akkam uummataaf qabsoofnaa jedhaniiti hidhatanii kan jiran aduu keessa bokkaa keessa haala daddaatiin qabsoo hidhannoo. Dararaa uummatarra gahaa jiru. Isaantu uummatarraan gahaa jechuudha. Uummatarra gahaa jiru. Isa kana gaafa lafti nagaa ta'e akka gaazexeessaatti uummata keessa deemtanii qorachuu dandeessan. Eebeluu maqaa isaa wajjiniitiin waraana jaarmiyaatiin miti waraana maqaa isaa wajjiniin uummanni isinitti himuu danda'a. Fakkadaan kana godheera yookaan immoo uummata kana irratti badii dalageera yoo ta'e fakkadaan gaafa akka kana bakka kana irratti iddoo kana irratti akkasuma godheera dhe isinitti hima uummanni keenya siyaasaan fagaatee jira jechuudha. Garuu har'a nuti lafa nagaa teenyee bakka nagaa teenyaa haasa'uu dandeenya. Otoo gaafatti sitti himuu dhiisuu danda'a. Maaliif shakkii qaba sodaa qaba jechuudha. Uummanni keenya waan keessa jiru immoo ebeluu yoon jechuullee baadhe
haala sukkanneessaa amtu keessa jira jechuudha. Dura sii tuqeen ture. Naannoo 92 hidhaatii baanee hidhamne yeroo xiqqootiif hidhamne isaan barnoota gara Finfinnee kanaatii isaanillee wayii bosonaatitti bosona Baalee asii ari'atamanii bakka keenya gad dhufanii bakka sanatti walumaanuu guyyaa tokkoyyuu deemne jechuudha garuma qabsootti. Jechuun mee dhimma waraana sanaaf maali badii isin waraana sana irratti argitanii waraana sana jala waraanni sun faca'uu qaba nama sana jalaa jettanii kan haasoftanii badiin qabatamaan isaantu godhe jettanii himtan jiraarra. Badiin baay'ee jira. Badii jiru kan ammoo isa dhugaa sitti muudhaaf waraanni yeroo si argu sitti mata. Waraanni achi keessa jiru baay'ee jira. Amma nagaa fi sabatiinsa yookaanis immoo tokkummaa saba keenyaaf jecha ebelu namnu manni Oromoo qabuutu waraansa keessa nama qabaachuu. Ijoollee qabaachuu. Qabsoof yaatee jechuudha. Achitti garuu iraaraan ishee irra ga'u yookaanis immoo rakkoon irra ga'u hedduu. Aguma suura kaanii waan sooshaal miidiyaa kan irratti uf gadhiisan sana waan gammachuu qaban yookaanis immoo waan nagaa fi sabatiinsi jira sinitti fakkaachuu ni mala. Rakkoon jiraachuu. Rakkoo kana immoo gadi baasnee akkasidha yoo jenne ammallee rakkoodha jechuudha. Innis rakkoo kabiraati. Kanaafuu akkuma waliigalaatiitti yoo saba keetiif hin taatu ta'e yoo garaa laafina uummata kee uummatan qabsaa jira jettu sanaatiif garaa laafina hin qabaanne maal gochuu danda'a? Haa qabaatu immoo yoo qajeelfamni sirriin sitti hin laatamne ta'e yoo abboo maal jedhe beektaa marroon? Uummanni egaa uummatarraati nyaata malee dugdarraa waan qabu miti waraanni bilisummaa Oromoo. Amma immoo abaaboo obbo ta'e dur waraana bilisummaa Oromoo turan. Amma garuu akkamitti akka mijeeffatanii akkamitti akka dhaaba tolfatanii kunuu guyyaa akka ulfaattu. Maaliif jechuun gaarii. Seera jira kora sabaa gattaa'u jira wanti jijjiiramuu qabu tokkorree hawaasaaf beeksisaniiti namnuu qaamni hawaasaa garaagaraa dubartoota irraa kaasee jaarsolii irraa kaasee qeerroo irraa kaasee qarree irraa kaasee abbootii gadaa irraa kaasee irratti mari'atama kanneen dhimmisaa isaan ilaallatu jechuudha. Kana irratti seerarree tumuu yoo ta'e yookaanis immoo maqaa kanallee akkamiin akka jijjiirame yookaan garamitti akka jijjiiruu barbaadan sana uummataaf beeksisanii heeraaf seeratti tolchanii sagantaa siyaasaatti tolchaniitti kan jijjiiramu. Kun uummata shawwaduudha hin ta'u kun. Tole mee waa'ee himannaa sanaatti deebineeti isa kanatti deebina waa'ee abaaboo wajjin wal qabatee mormii ati agarsiisaa turte wajjin isin kaasna waan ta'eef Faqqadaa Abdiisaatu uummata keenya dararaa jira waraana inni hoogganutu uummata keenya dararaa jira kan qabeenya isaanii saamu kan yakkoota suukanneessuu adda addaa uummata irratti hojjetu isaa jedhaniiti kan isaan himatanii ati immoo sababii waraanni yakka uummata irratti waan hojjetuuf waraanni marroo jala jiru faca'uu qaba kan jedhudha jennooti yeroo sana agarsiisaa turte. Isa kan akkamitti ilaalta karaa tokko situ himatama ati immoo isaaniin himattee waraana sana facaasuu kan jedhu irratti hojjette. Dhugaa dubbachuufi warreen kun warri olola oofan. Warreen ololli jireenya isaanii ta'etu akkas jedhaa malee uummataan ani keessa socho'aa ture namni tokko akkas na godhee yookaan akkas ta'ee na himatu jira natti fakkaatu hin jirullee uummata keenyas miti immoo akkas jechaa jiru. Warreen sagaleemaan dhaga'ani warreen odeessuma bilbilaatiin dhaga'ani olola walitti guuranii waan kana ittiin mataa si cabsuu yookaanis immoo akkati waa tokko hin sochoone si gochuuf olola qindaa'e malee uummataan ani keessa socho'e isaarraa kana shakkii sinarraan qabu olola akkasii narraan oofu narratti hin oofu darbees immoo miidhaan uummata keenya gaheeru hin jiru karaa koo tarii namnuu dhokattee yookaan waa gochuu dandeessi. Egaa namni hundinuu qulqulluu jechuu hin dandeessu.
kaaniin ani quban qabaanne irraati ala quba qabaadhe uummata keenya bakkaan socho'e keessatti miidhame ajjeefame saamame inni jedhamu kun kijibaa jechuudha. Soba. Maqaa namootaa tarreessanii maqaa namootaa waraanni keessan ajjeese jedhan tarreessanii maqaa namoota hedduu ta'e tarreessanii miidiyaa irratti yeroo gadhiisaa turan argaan ture. Waraana inni hoogganuu fi waraana Moosee jedhanii lamaan keessan waraana kana lamaan walitti qabsiisanii isaantu yakka kana uummata irratti hojjetaa jedhanii maqaa namoota hedduu kan ba'ee jira kan isaantu akkas godhe kan qabeenya saamame maallaqa saamame wajjin. Kun ganaaf haara garuu maqaa san tarreeffamu san argine namaan keessaati tokkollee beeku hin jiru. Dhugaa isinitti himuudhaaf yeroon baa Wallaggaa keessa aanaa gidda ayyaanaa keessa ture naannoo daanga'e duwwaan ture. Magaalaa giddaatti gadi gara Nafuroo Birbirsaa Didiman jedhamu gara gadi kana keessan ture sirbaa Waddeessaatti gaditti. Hangana achi turetti gochaa nama ajjeechaa miti nama saamanennaa gaaffiin jira ammaan turetti. Egaa har'a waggaa sadii waggaa afur kaachi gadhiifne yeroo guutuu marsaa lammaffaa araaraaf gara kallattii horroo kanatti gara dhufennaan achi araaraaf as dhufe asumaan hafe jechuudha. Gara horrootti deebi'e. Waggaa afuri. Hangaan achi jirutti gocha nama tarreessan kana miti. Ammallee waan tokko waan uummanni keenya beekuu qaban waan baay'eetti yaalamaa turre. Ololaan cabsuu. Ololaan nu cabsuudhaaf karaa bira namarree nutti bitanii waanuma akka jira miti waan karaa nyaataa maal jedhan kana. Karaa kanarra yaalamee namni nutti meera hayyaalerree qabameerullee jira. Gorsine himne hin beeku uummanni akka sodaateeti akka gadhiifne jira. Uummata sana keessa turre bakka nuti amma dhugaasitti aanaa kiramuu keessa guyyaa tokko waraanni keenya ejjeteen beeku qoqqoffeetii jalqabee kiramuu keessa ka jiraataa ture isaan birgeedii miti ka jaarmiyaa kaayyoo raastafaa ture. Amma baay'een isaanii jiru iddisiin bira dhufanii. Baay'een isaanii isaa waliin hariiroo qabdanii? Eenyufaa wajjin? Kaayyoo Raastafaa, Mooseefaa. Mooseefaa wajjin ture, Moosee ittaanaa koo ture. Haga waggaa afur achitti as deebee inni jaarmiyaa achi qabatee achi tafe. Ana as dhufe jechuudha. Isuma wajjin dhufne iyyuu inni asitti deebe malee. Bara kamirraa kaatanii adda baatan? Waanuma 2015 waan akkasiiti. Akka biyya kanaatti? 18 miti amma? 15. Achi booda hariiroo qabaatan jechuudha. Qabaatanii hariiroo kallattii qunnamtii ajaja? Ajaja walii laachuu walirraa fudhachuu hin qabnu inni achi of danda'ee jiraachuu. Meeshaa uummatarraa hiikanii faannootti gurguratu jedhanis ni himatu. Kana qofas miti hariiroo faannoo waliin yookiin immoo hidhattoota Amaaraa kana waliin hariiroo daldalaa akkasii kana qabdu. Gama biraatiin immoo meeshaa uummatarraa hiiktanii uummanni akka harka qullaa ta'u gootanii weerara yookiin immoo haleellaa hidhattoonni faannoo uummata irratti raawwatuuf sababa ta'aniiru hidhattoonni yookiin immoo waraanni faqqadaa jedhaniiti kan himannaan isin irratti dhiyaatu. Fakkeenyaaf magaalaa Agamsaatti waan ta'e tokko isiniin maqaatti kaasu. Isin uummatarraa meeshaa waraanaa hiiktanii uummanni harka qullaa ta'ee meeshaa kana immoo dabarsitanii faannootti gurgurattu. Faannoon immoo deebi'ee uummata irratti haleellaa raawwata. Akkasitti magaalaa Agamsaa keessatti haleellaa raawwateen namoonni hedduun ajjeefamanii uummanni gariin qeerraa buqqee rakkoo akkasii keessa ture. Maaliif meeshaa uummatarraa hiiktanii hidhattoota Amaaraa faannootti gurgurattanii uummata harka qullaa hambistanii akka inni haleellaa saaxilamtu taasistanii dhagaafi? Ayyee kun ololli deemaa ture sirrimaa kun. Ololichi garuu bifa qindaa'een warreen dhimmi siyaasaa isaan ilaallatu qindeeffate malee uummata miti kan akkas jedhe. Uummata sana faana hin turre gaafa magaalaa Agamsaa seename sanas walumaan seenne anillee keessa jira jechuudha. Walumaan lolle jechuudha. Eenyuun lolle waraana keenya lolle jechuudha. Eenyu wajjin seentan?
Uummatuma faana seenne waraanuma faana seenne waraana keenya wajjin uummanni qawwee qabullee eenyuun loltan jechuudha gaafas. Hidhattoota Amaaraa kan uummata keenya lolaa turan nama baay'ee kan harkaan qabne illee ni jira. Qawwee kan uummatarraa hiikame jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf uummanni naannoo sanaa akkasiin jedhu uummanni naannoo sanaa argaa ture waltajjii taa'aa turanii mana barnootaa keessatti hundinuu walitti qabame qawween irraa fuudhame sun achumatti uummata kallattiin jiru achuma jiru uummata Migiriif uummata Gamsaa uummata Jooja hidhatan haga yoonaallee hidhatanii jiran jechuudha. Nuti qawwee 70 oli kan uummata keenya daangarra jiru sana hiisisne. Eessaa fuutanii? Lola irraa kan booji'amu jira. Kan kallattii biraatiin jarumarraallee hiikamullee jira jechuudha. Jara jechuun uummata milishoota fakkeenyaa fi milishoota fa'aa uummata warra uummata eegan. Milishoonni yeroo sana qabne suni warroonni uummanni irratti nuuf haa fayyadamu irratti warri irraa fuune uummatuma keenyatti laannee jechuudha. Uummata fuuldura dhaabne viidiyoon isaallee ni jira jechuudha. Argite? Kanaaf waan uummanni keenya nutti sana hojiirra oolchina malee inni qawwee fuudhanii faannootti gurguran kun olola eessa akka maddi beekan eenyu akka maddisiise beeka. Kanaafuu mee uummatichuma gaafadhaatii qawwee nurraa fuudhee gurgureera nutti seeraadha uummata sana faana keessa jiraachaa ture waan ta'eef. Hariiroo isin hidhattoota faannoo kana wajjin qabdan hariiroo akkamiiti? Hariiroo diinummaa qabna jechuudha. Wal loltanii beektu? Wal loluu miti. Yeroo nuti itti lolle yeroo nuti itti wareegamne yeroo nuti ishee wareegne tokko hin jiru jechuudha. Waraanni marra guyyaa tokko waraana faannoo lolle. Gaafa nuti faannoo lolle deebinu duubaan nutti dhukaasaa ture jechuudha. Akka nuti dadhabnetti akka nuti rasaasni keenya hirratetti duubaan nutti seenaa kan ture waraana marrooti jechuudha. Kanaaf dhugaadha. Yeroo ta'anii ilaalanii wanti hundinuu salphaa fakkaataa jechuudha. Gaafa namni si biraa wareegamu, gaafa namni si biraa duutu sitti dhaga'amaa jechuudha. Ufii kee yoo diinni illee si argachuu baatte yoo carraa keessa hambise ufii kee yeroo ufajjeesuun si hawwisiisu jira jechuudha. Gaafa daa'imni duutu yeroo argitu. Garuu immoo uummata keenya hedduu baraarreera. Haa baraarru uummate malee immoo waraana keenya baay'ee itti wareegneera. Baay'ee itti wareegneera. Waraana duwwaa miti. Uummanni keenya nu faana bu'ee lolee nu biratti wareegame hedduu jira. Jaarsolii gurguddaan hedduu jira. Otu dhukaas hedduu jira jechuudha. Wara amma gara sana keessaa kan himamu tokko seenaa keessattis booruftaan inni himama jedhamee kan yaadamu waa'ee hidhattoonni faannoo kun morma namaa muranii mukatti fannisanii ittiin sirban geeraran sana. Dhugaadha. Naannoo isin jirtanitti ta'e. Naannoo nu jirtanitti duwwaa miti naannoo keessa jirrutti lola wajjin goone lola bal'aa uummanni irratti hirmaate bal'ina humna baay'ina isaaniitiin gurbaa rukkutame. Mucaa rukkutame baasuu dhagee rukkutame jechuudha. Leenjisaa keenya gurbaan mooraa leenjii kan leenjisu kaarruu kan jedhamu garuu kaarruun wareegame morma isaayyuu murte lola guddaa ta'e walitti aansee guyyaa lama anu marfama keessaan dirqama akkuma ta'etti ba'ee achiin jira. Garuu lola sana isintu lole jechuudha? Nutu lole. Garuu ittiin kadhatanii daaspooraa ittiin kadhatanii goofendii itti banatanii maqaa isaaniiti maqaa kaarruutiin maallaqa nyaachaa turaniitu. Miseensi waraanaa mormi isaa raacitee mukatti fannifamee ittiin hidhattoonni faannoo sun ittiin geeraraa turan suni waraana ati hoggantu keessa kan jiranidha yookiin waraana anatus leenjise deebee mooraa akka beeknis leenjisaa ta'e kaarruu jedhama jechuudha. Yookaan immoo kaarruu firdiisaatti hin beekan maqaan biraan qabaa maqaa maatii kaarruun ilkaansa kaarruudha jetti kaarruun maqaa qabsoosaati jechuudha. Isa kanarratti goofendii banatanii itti kadhachaa turan. Garuu immoo alkallatti
isa faanallee wal dhukaasaniiru. Yeroo inni diina wal lolee ba'u sani walumaan baanu sani karaa duubaa yeroo itti dhukaasan hin jira. Carraasaa ta'eeti fira irratti lubbuun isaa dabarre alagaa irratti lubbuun isaa dabarte malee goota loltuu beekamaadha. Kaarruun garuutti maallaqa nyaatu jechuudha. Goovenditti banatanii jechuudha. Tole egaa jalqaba kan utuu haasofnu gidduutti addaan kunne waa'ee Abaa'oo Wabooti. Abaa'oo Waboon yommuu dhaaba siyaasaatti jedhee of labsu mormaa turte. Mormeeree. Maaliif? Waan hin mormee fi nuti Abaa'oo yookaan Waboo waraana bilisummaa Oromoo yookaan Abaa'oo adda bilisummaa Oromoo jenneeti irbuu seenne malee seenaan qabsoo Oromoodhaa seenaa waggaa 50 oliiti. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin ijaarame jechuudha. Uummanni Oromoo yookaanis immoo sabni Oromoo kuni seenaa qabsoo waggaa tokkoo duwwaa qabaa hin qabaa. Seenaa qabsoo waggaa 50 qaba. Maqaa Abaa'ootitti namni hin duune yookaanis immoo namni hin dhabne yookaanis immoo namni biyyaan ari'atamne hin jiru. Haa ta'u immoo rakkoon siyaasaa uumameera ebeluun akkas ta'a waan akkanaa maqaa dhaabaa jijjiiruun maal barbaachise? Ani yeroo miseensa dhaabaa taatu leenjii kee xumuratte waan jettee irbuu seentutu jira. Kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf kaayyoo kana akkasii kaayyoo kana ugguranii ani akkamti natti mul'ata beektaa akka fonqolcha wayii natti mul'ata. Eenyuun fonqolchu? Egaa Ayyiduree adda bilisummaa Oromoo hin jira. Har'a adda bilisummaa Oromoo gadi ba'ee labsee irraati adda hin baane yoo inni irraa adda ba'e immoo dhaaba sana fudhatee adda hin baane dhaloonni itti darbuudha qaba ture silaa jechuudha. Haa ta'u immoo Abaa'oo Waboo waan jedhamu tokko dhaaba akkasii uumame. Dhaabni kun maadha hin beekan ijoolleemti marroo faana as dhiyoo kana haasaa akkasii jalqaban malee isaan hin gaafadheera yeroo wajjin jiru waliin haasofne hin beekan baay'een isaanii. Abaa'oo Waboon maadha? Ani immoo isaan gadi hin baasin dhagaye. Abaa'oo Waboon maadha hiika isaa beektu naan? Abaawoon dhaaba keenyaa Waboon immoo waraana keenyaa jedhanii gaafa. Dhaaba ta'eera ni jedhe dhaabaaf waraanni waliin argatuyyuu. Dhaabni waraanaa tokko immoo qaamni biyya mootummaa ta'uuf yookaan immoo Oromiyaa bilisoomsa ka jedhee of moggaasu tokko sagantaa siyaasaa qabaachuu qaba. Sagantaa siyaasaa Abaa'oo Waboo anjiru jira. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootu jira. Heeraaf seera Abaa'oo Waboo kan jiru jira. Heeraaf seera adda bilisummaa Oromoo kan jiru jira. Maaliifii nama burjaajessuu yookaanis immoo dhaloota qabsoo jaallatti gadi baate kana dhaloota roorroon itti ulfaate gadi baate sana waan gaarii sammuu keessa maaf hin kaanii maaf dhaloota taphatu kana morme jechuudha. Isaan akka ibsanitti Abaa'oo waliin yookiin immoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin sababii haala yeroo isin jedhu haala siyaasaa uumame kana jijjiirama booda uumameeni qunnamtiin waan hin jirreef isaan waliin wal hoogganuu waan hin dandeenyeef qajeelfama irraa fudhachuu yookiin immoo hooggansa irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef kanaaf isaan irraa adda ba'uu keenya ibsuu fi akkasitti of labsine waraana qofa jennee akkasitti jiraachuuf immoo hojiin siyaasaa hojjetamuu qaba of dandeenyee hojjechuu qabna jedhanii waan yaadaniif waraan dhaabni as jiru kuni harka mootummaa keessa waan jiruuf jechuun harka mootummaa jechuun mootummaatu ajaja jechuutu hin taane qunnamtii mootummaan to'atu keessa waan jiruuf isaan waliin wal qunnamnee hojjechuu waan hin dandeenyeef of dandeenyee hojii keenya hojjennaa kan jedhuuni kan isaan ibsan kan isaan labsan yoo akkas ta'e akkaataatti baratan sanii fi akkaataatti irbuu seenan sanii fi akkaataa itti ijoollee qaraa turan sana akkaataatti ijoollee barsiisaa turan sammuu ijoollee keessa waa kaa'aa turan sana faallaa isaa ta'e hojjetanii yeroo argaman immoo dhaloonni maal jetti boru dhaloonni mutee sirraa barachaa turte suni akka kanaatti barsiiste isumayyuu immoo haa ta'u meerre maarraa barsiisteeteti isuma ka sagantaan isuma yoo ta'e sagantaa isuma barsiiste maal isaatu moo sarraa adda ta'e otoo
gaaffii wayii caasaa qunnamtii yookiin caasaa hooggansaa. Caasaa waraana isa kanatu adda ta'e. Hooggana nama biraatirraa fudhachuun barbaachisummaa hin qabu hayyu duree abaaboo ta'uu nama bololi'utu jira. Hayyu duree aangoo waraana keessa. Isa kana rakkoon malee amma gaaffiin tokkotu gaafatame. Dhaabni siyaasaa tokko asuma biyya kana keessatti yookaanis immoo biyyuma amma jirru kana keessatti daangeffamee gaaffii biyyoon kana duwwaa keessummeessee jiraataa miti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin irree namni dippiloomaasii yeroo hojjettu sagantaa kee ilaalaa jechuudha. Kaayyoo kee ilaalaa jechuudha. Mul'ata kee ilaalaa jechuudha. Isa kana keessatti dhiyeeffadhuu manifeestoo ati sagantaa siyaasaa kee irratti qabdu jedhamee yoo gaafatamte dippiloomaatiimti biyya alaa tokko maal dhiyeessuu danda'a. Haa ta'u immoo mootummaamti kunuu abaa'ootiin kunuu asitti beeka sagantaa isaas beeka. Ati immoo fidii nagaan hin bu'a nagaan gaaf buusan ati immoo fidii yoo jedhan maal fida wanti xiinxalamee irratti barreeffamee jira waan duwwaa kan waraana duwwaatiin bula har'allee qaamni siyaasaa achi keessa hin jiru olola duwwaa jira jechuudha. Kanneen gamatti ijaaramanii tokko kun as harkisaa kun achi harkisaa har'ammoo sammuu namuu kan biraayyuutti dabalatanii jechuudha. Hoggana jabaa tokko. Hoggana bilchina qabu tokko waa xiinxaluu danda'u tokko xiinxalaa addunyaa ofiin jecha abaa'oonu isaan abaa'oo boodhaan ta'edhaan himataa turan. Abaa'oon marroo fi gartuu marroo qofa kan jiru tokko dhagaan ture jechuudha. Baay'een kolfaa ture. Maaliif kolfita? Waan na kofalchiisu jira. Abbaanu ani kanaadha. Ollaan immoo ati kanaadha si labsu maal jedhama? Kan abbaan rabbii kuudaadhaa jedhamaa jechuudha. Kan amma isaanuu jedhaniiru kanaan dura kana booda namni maqaa dhaabaatiin socho'u kan biraan hin jiru. Waraanni siyaasnis kan hoogganu waan ta'eef jedhanii ibsaniiru. Isa abaa'oo boodhee akkuma jedhe sanatti ufsee sirreessee deeme gaarii. Maagar lamatti uummanni keenyi burjaajaa waan hin jedhu kana mormiin koo jalqabaas kana. Atamma abaa'oo boos mormiteetta waraana bilisummaa Oromoodha malee abaa'oo waan jedhamu hin jiru jetteete jennoo gaafa janna qabatteen kan mormite. Yeroo ammaa kana immoo waraana bilisummaa Oromoo jette sana keessaas galteetta. Abaa'oo waan jedhamu sana keessas hin jirtu. Himannaa kanaan dura namni mootummaatu ergate jedhu sana dhugoomsuu kan danda'u har'ayyuu kunoo mootummaatu akka ergatetti deebisee galfatee jedhanii sirratti haasa'u. Akkasumatti kaleessa mootummaan nan ergine. Namni anatu ergate kan jedhu immoo haa dhugoomsu abbaan barbaade. Amma garuu naga'e. Waan naga'eef maal beektaa? Qabsoo dhufee Finfinnee kana keessatti namnu afaan Oromoo dubbate namnu akka barbaade dubbate kana nuti immoo gammoojjii keessaa baafne Finfinnee jechuudha. Jijjiirama kana keessatti qooda guddoo qabna. Qabsoo Finfinnee as galchine kana har'a kaleessa asuma waggaa 5 kanaan dura waggaa 5 kanaa dura caasaa wayyaanee hedduutu jira jechuudha. Akka ammaa xiqqoo fooyyee qabu miti argeera isas. Kanaafuu jijjiiramni kun jijjiirama Oromootti du'e Oromootti qaama qalbiitti dhabe. Jijjiirama booda kan amma qabsoo hidhannootti deebitee kan makamte kan waraanas immoo jijjiirama kaleessaa osoo hin taane yeroo xollaayii seenetti ta'an yeroo xollaayii seenne sana rakkoon isa yeroo wayyaaneen as keessa turte kan isa fakkaatu jira ture jechuudha. Isa sanatu sammuun kubaachuu dide deeme. Waan inni amma arge garuu sadarkaa itti qawwee walitti dhukaasnee Oromoo wal ajjeesu sanarra hin jiru. Darbeewoo. Maaltu jijjiirame? Waan jijjiirame tokko waan barbaaddee turjumaana tokko malee gaafatattee yookaanis immoo maal yeroo OPDOs durayyuu turjumaana barbaachisu biiroolee Oromiyaa keessatti hin barbaachisa. Murtoo argachuudhaaf yoo pirezidaantiin Oromiyaa bulchu tokko yoo jiraate Tigireen tokko duuba kana jiraachuu yookaanis immoo wayyaaneen tokko duuba kana jiraachuu.
waan isaan xiinxalan isaan surdi godhan irraati ala bilisa ta'ee hojjetee akka Oromoof tolutti kan hojjetu hin jiru. Aga tokko amma wayyi. Isuma sanayyoo namnu karaa barbaade sana qabsaa'uu danda'a, karaa isatti ife sana qabsaa'uu danda'a. Haa ta'u immoo qabsoo Oromoon tokkummaan dhiibee ol fide suni har'arree deebinee gajjallaa sanatti yoo galchine ammarree injifannoo dhufe sana deebisnee ammas nama laannee deemuu natti fakkaateen mul'ata jira jechuudha. Darbee rakkoo hawaasa keenya keessa jiru dhugaa dubbachuuf miidhaan jiru har'a uummanni keenya haa sodaatu malee miidhaa ulfaatan akka jiru booruftaan arguuf dandeessu. Ammallee yoo Oromoon tokko ta'e malee aggaammin Oromoo irratti aggaamameeru immoo ulfaata. Har'a Oromoo asii wal dhabdee xixiqqaa wal mari'atanii irree yookaanis immoo wal diniinaniis haa ta'uu wal gorsanii wal sirreeffatan hedduu jira. Aan danda'amu jira. Garuu xiyyeeffannoon Oromoo Oromiyaa fi akka Oromootti immoo saba Oromoo irratti xiyyeeffatamee jiru ulfaattu. Akka har'as teenyee haasa'u kan ta'uu dhiisuu ni mala. Gaafa sana atis teessee haasa'uu dhiisuu ni malta. Warreen abaa'oo boofiin jedhanis ta'anii bosona keessa haasa'uu dhiisuu. Maaltu dhufuu danda'a? Maaltu dhufuu danda'a uummata kanatti amma? Amma wanti dhufaa jiru waan dhufuu danda'u jedhee yaaduun lafti keenya mataamtisa. Oromiyaa akka jedhamtu mataamtisa. Oromoof warra akkaataatti diina harkisu qaba. Qabeenyaa qaba jechuudha. Albuuda qaba jechuudha. Jiidhinsa qaba jechuudha. Kanaaf waan namnoo akka biyya kanaatitti akka biyya Itoophiyaa ofiin jedhu kanaatitti biyya isaa bulchaa jira, pirezidaantii naannoo tokkoon qabaachaa jira, afaan isaatiin of bulchaa jira. Maalii fi kaleessa Itoophiyaa jechuun yeroo nutu hidhaa turre keessa namoota isaanii gurguddaa wajjin hidhamneerra. Yeroo sana Itoophiyaa jechuun akka maqaa maalitti ilaalama, akka maqaa waan ajaa'ibaa tokkotti ilaalama. Itti qoosamuu hin danda'amu. Haadha ofii irraati adda miti jedhan. Har'a immoo Oromoon gaafa biyya bulchuu dhufu jalatti hin bullu Itoophiyaan nun ilaallattu biyya keenya foxxoqfannee jiraanna akka jedhan falleen jirani. Warrootumti wayyaane kaleessa waggaa 27 biyya kana bulchanii warreettiin nu hidhanii toorchiin gochaa turan. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko afaan Oromoo kan hin beekne Tigiroon dhufaniiru. Gaafa innatti dhukaasas kana gaafa gartuu shurrubbee faana innatti dhukaasan sana Tigiroota meeshaalee gurguddaa kana tekinika kana kan hojjetan irratti Tigiroota argeera dubbiseera afaan Tigiriffaa nan beeka. Yeroo kam jechuudha kun? Isuma as dhiyoo yeroo shurrubbee faana biyyatti wal dhukaasne sana. Akkamitti dhufuu danda'an itti yaadda? Jechuun? Dhufuu duwwaa dhiisi. Dhufuu dandaasa. Gaaffii gaafannee naan jedhan ijoolleen tachii dhufanii godhuma. Alaabaa jara alaabaa wayyaanee kan TPLF alaabaa adda bilisummaa Oromoo cinaa lixa Wallaggaatti dhaabbateera. Eessatti? Gara Jaargeeda or gara Gidaamee akkas. Yeroo kami kun osoo wayiin sochii faannoo raajinniidhaan jiraatiin turan booddee fashalate. Yeroo sana waraana laataniiru ogummaa garaagaraa warreen qaban laatameeraaf. Anga naannoo Orrootti illee dhufaniiru ijoolleen kun. Dhufanii turan jechuudha. Amma maal gochaa jirtu erga galtanii amma haalli galuu keessan ammaa kun akkamidha? Mariidhaan mootummaa wajjin mari'attanii waan ta'e irratti walii galtanii moo? Fedhii keenyaan galle. Fedhiidhaan akka ta'e beekama haa ta'u maalirratti walii galtan? Sun qabxiin isin irratti mari'attanii walii galtan maaltu jira? Qabxiin nuti irratti walii gallee nagaa fi sabatiinsa Oromiyaa keessatti tokko ta'anii
Oromoon tokko ta'ee hojjechuu qaba nuti illee isa faana hojjechuudhaaf ka gallees kanaa jechuudha kan irratti walii gallees kanaa jechuudha. Amma garga galtanii booda wantoota amma yaaddoodha jettee Oromootti dhufuu danda'a jettee yaaddu kanaa fi akka yaaddoon sun hin dhufneef maalidha hojii hojjetaa jirtu warra walii galtee bosonaa deebite kana wajjin maal hojjetaa jirta? Hojiin egaa inni waan biraa haa ta'u garuu ilaalcha koo fi waan ta'uu qabu jedhu sitti himuudhaaf Oromoon tokko ta'uu qaba. Oromoon tokko ta'ee humna ta'ee dhaabbatuudha qabaanii jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf hanga sadarkaa maqaa balfamaatiin mootummaa makanallee maqaa sakaleessattiin warri isaanii arrabsaa turanii yeroo mootummaa akkasiidha jedhanii arrabsantu jira. Amma mootummaa kana tumsuu qabnaadha tokko jennoon. Kalaas kanuma filannoon jirus kana. Mootummaa kana loluuf baate kanaan dura? Mootummaa kana loluuf hin bahe osoo hin taane mootummaa wayyaaneef caasaa wayyaanee loluuf. Caasaa wayyaanee erga diigame boodas mootummaa kana loluuf deebitee baateetta dirreetti. Asarra waggaa shanan kanaa asi caasaan wayyaanee kanuma ODP keessa yaa'ee dhufe. Karaa tokko immoo amma gaaffii duraa keessatti mootummaa kana wajjin walloleen beeku fakkadaanii mootummaa Itoophiyaa kana wajjin walloleen beeku erga dirree dhaqee siin jedhu. Akkas. Maal loluuf ture? Isa kana hawaasa gaafadha. Uummatas gaafachuu danda'u uummata keessa kan jiraannu gammoojjiitti miti kan wal lollu bakkuma uummatatti dhiyoo jiru taanaanis gaarii amma immoo keessaa baanee miti. Jijjiirama dur tureef amma keessa baanee jiru immoo hunduu uummanni Oromoo ijaan arguuf jira waan ta'eef argaas jira waan ta'eef isa waan isaa murtoosaa ufiif alaatan. Alaabaan TPLF Wallagga Lixaa keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo waliin dhaabbateera kan jedhu sana ragaasaa maaliin qulqulleessuu dandeenya tarii olola yoo ta'e? Olola miti. Olola miti. Warroota achi turanii yoo nama quunnamtan qabaattani gaafachuu dandeessan. Kun takkaa dhagaame waan hin beeknee fi? Ani immoo dhagayeera. Dhagayeen jira. Dhaga'uu irra darbeeyyuu ijoollee namtachii dhufanillee mufannaa kana kan qaban. Alaabaa sun isa caalaayi jarootumtuu warroota namoota keenya qaroo ta'anii fi irraa waa baratu warreen jedhamanii nutu akka nama fakkeenyaatti ilaallu kan mana dabaatti ajjeesanii kaan rakkoolee garaagaraatiin qaama qalbii miidhanii kaan biyyaa ari'atanii kaan cidhaan kulaasanii akkamiinuu ta'aa waan jedhamudha. Ammallee wanti ta'aa jiru wanti deemamaa jiru warii gama qaqqaalii ka qabsaa'otaa isaa ta'u kan uummata keessaa isaa ta'u kan qeerroo qarree keessaa isaa ta'u isaan taphaa nutti taphachaa turanii yookaan nu kafalchiisaa turanitti qoosuu natti fakkaataa jechuudha. Eessa isaa jiraatu eessa isaa ta'u haa qabsaa'an iyyuu wayyaanee faana walii galtee uumuu jechuun anaaf akka haraamutti ilaalaa jechuudha. Tole yoomirraa kaatee tammate akka dhuunfaatti yaada kana kan hubattee mootummaa kana yookiin immoo mootummaa jijjiirama kanaan dhufe kana tumsuu qabna. Humnoota alagaa uummata Oromoo irratti aggaamanii jiran kana irraa qolachuu qabna wal tumsinee jettee kan hubatte yoomirraa kaateeti. As dhiyoo kanan bare. Garuu duraan akkuma miidiyaarrallees dhaga'u waa biraa waan dhaga'u waan nama faana waliin haasatu waan ijaan argitu hin qabdu miti. Rakkoo natti fakkaachaa ture jechuudha. Akkumaan gaafaan xollaa iseenee bahee deebi'ee deemu sana argaa ture sana diida kanatti akkasitti ilaalaa ture jechuudha. Garuu amma jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama waan anuu ta'a jedhee hin yaadne argaa jira. Ilaalcha siyaasaa irratti jijjiirama fideera jechuun wantoonni kaan akkuma jiranii ta'e ilaalcha siyaasaa kanaan dura qabaachaa turte Oromiyaa walaba taate ijaarra jettee qabsoo bara dheeraa gochaa turte kana keessa isa kana irratti haalli amma deemamaa jiru sana irratti dhiibbaa fidee mee Itoophiyaa kana qabannee turru kan jedhu kana yaada isaa sii dhufeera. Jijjiirama fideera ilaalcha koo irratti. Oromoon
biyyoota ollaa keenya amma biyya Tigraay jira, biyya Eertiraa illee ni jira. Maddi isaa garuu handhuurri isaa biyya Oromiyaadha. Kirediitii gurguddaatu Eertiraa irraa illee qaba, asii miti. Namni biyya keenya irratti dhaabbatee biyya ta'e hedduu jira. Hanga biyya taane uffata tuqsanitti. Isaan irraayyuu waan gaafannu waan nu deebuu qabna. Oromoon gaafa Itoophiyaa kana bulchuu danda'a jedhamee muudamu akka biyya diigutti yookaan immoo akka bulchuu hin dandeenyetti ilaalame yookaan immoo akka kan sadeeffachuu hin dandeenyetti deeffame yeroo mallas jiru maaliifi keewwata kanaatiin biyya keenya fottof kanneen jiraannaan itoo biyya kanarraa ta'e waan qabnu hin jenne isaan har'a maaliifi Oromoon muudamnaan Oromoon irratti filatamnaan hanga sadarkaa biyya isaanii daangeffachuutti maaf ce'an waan nuti irraa qabnutu jira. Eddee Oromoon immoo kansaa qabatee immoo waan isaan itti laannetu jira. Isa kana fageessanii yaadaniiti waan sun nurraa deebaa laata. Ufii isaanii tooftaan hojjechaa turan waan ta'eef tooftaan nurraa deebaa waan akka kanatti yaadaniiti kan isaanii seera kanallee mormaa jiranii Oromoo kanallee mormaa jiranii garuu inni guddaan isaa mormuu miti eenyuyyuu mormuu danda'a. Oromoon sa'aatii kana wal mormuun barbaachisummaa hin qabu. Tole hin xumurraa amma maal irra jirta? Lafarra hin jira. Hojii maal hojjechaa jirta? Namni hojjetnee nyaatamu hojii waan argadhe hojjechuu danda'a. Raayyaa ittisa biyyaa jalatti kutaa odeeffannootti miindeeffamtee hojii sana hojjechaa akka jirtu Jawaar barreesseera. Kun olola Jawaari. Kun olola Jawaari. Jawaar maal beeka waan itti laatan duwwaa tubboo ta'ee dabarsaa fi malee maal beeka waan dhufee argeeraas dhufe. Okay, akkas jechuun odeeffannoon sun dhugaa miti? Kijiba isaati waan beeku tokkos hin qabu kana duwwaa miti waan baay'ee haasa'een waan baay'ee arge ani kaleessan beekaarra miti. Gaafa xullaa'isee akkasitti isee itti farsee waan hundumaa hojjete nan beeka. Bilbilee irra eddee Finfinnee dhufe bilbilee irra OBN itti kottu maal godha maalidha kun xiinxalaa siyaasa addunyaa. Addunyaan nama qabu kan Oromoonumtu kana xiinxalaa godhata taana beektota Oromoo gurguddoo jira. Kabajamoo jajjaboo jira. Kana ofii wallaalanii xiinxalaa siyaasa godhatu taanaan kun dogoggora isaaniiti. Dhugaan siniin jedhan. Odeessa mana bunaarraa guuree sharaa jalaa guuree beekaa Oromootiif hin jedha yookaanis immoo xiinxalaa siyaasaa Oromootiif hin jedha waa xixiqqaa kana fuudhee ebaluun akkas gochaa jira. Oromoo qawweedhaan dhukaasaa ture bilisa bahuuf inni marfee fuudhee akkas godhee dhukaasee Oromoo bilisoomsaa. Waan ajaa'ibaati kun. Tole odeeffannoo manni kan biraa odeeffannoo akkasii ammallee waraana kan biraa bosona keessatti ijaartanii sochoosaa akka jirtanii barreesseera. Shawaa Bahaa keessatti baay'ina waraanaa maqaa dha'ee Horroo keessatti akkasumallee Arsii keessatti sochiin akkasii akka gochaa jirtanii odeeffannoon akkasii ba'eera. Ammallee waraana kan biraa bosona keessatti kan ijaartanii jirtantu jira. Kun kijiba obboleessoo nuti waraana gama Shawaa kana kaaba Shawaa kana kun Jawaarumarraa kafane oduuma isaa qulqulleeffatee dhugaa isaa baafatu waan Oromoof ta'ullee osoo ta'e gaarii garummoo hin beeknu nuti achiis hin qabnu isa kan keenyayyuu Oromoof akka ta'utti mootummaa faana ta'e akka inni hojjechuu danda'u akka humna isaatti alaanjissaa jira. Inni garuu gaafa nu fudhatee gale sana namni kaanuu kan poolisii Oromiyaa galaa kan abaluu keessa galaa akkas jedha sammuu guutee ijoollee kan bosonatti baay'ee deebises waan inni waadaa galee fi waan inni gochuu dadhabe tokko inni guddaan ka bosonatti ijoolleen deebitu hundi ishee deebiteetti. Waraana amma wajjin galtan waraana amma hooggansa kee jala ture amma galtan kuni waraana ammam ta'u eessa jiru? Jireenya dhuunfaa isaanii jiraachaa jiru kaan naannoo dhalatan jiru kaan akkasuma kanneen magaalaa keessa jiraatan irra jiru. Amma garma bal'inaan garuma naannoo isaanii jiranii. Humnoota nageenyaatti hin dabalamne? Kan dabalamanii jiru kan hidhatanii
warruma isaan akkan ani faana isaan faana michoomee uummata Oromoo loluutti taappeellanatti maxxansan faana waluma fuullee isaanii dhaabbatanii kan uummata keenya irraa eegan isaan. Eenyuun hidhattoota alagaadhaa ka faana ofiin jettu kan. Waraana isin duukaa turantu deebi'ee isaan eegaa uummata itti eegaa jira jechuudha. Agamsarraa kaasee hanga dhufee guduruutti hanga dongorootti hidhataniiru jechuudha. Waraana hammam ta'u kan galee immoo haalaan kan wajjin galtan baay'inni isaanii? Baay'inni isaanii xiqqoodha. Waraana 400 300 kan ta'uu danda'u jechuudha. Namni gara kallattii gara garaan galuu ni mala. Utuu gara kaampiitti hin dhufiin jechuudha. Utuu gara leenjiitti yookiin. Maaltu jira beektaa? Waraanni kun eddee seedhableen balbal'a ta'e yookaanis immoo namni jaarmiyaa jala fiiguu dadhabee bubbulee kun immoo aadaa maaliiti beektaa? Kan keenya keessa kan beekaman marroo keessa jiran hanga sadarkaa abbaa birgeeditti ta'an waraanni keenya jiru. Kan marroo bira jirantu jiru. Qunnamtii qabdu? Duraa kaasnee agarraayyuu waraana gara lixaa kana ture faana baay'ee wal quunnamna. Dhugaa jiru walitti himna malee waan haqarraa fagoo ta'eedhani daandiirra wal maksuudhaaf hojjetanii hin jiru aadaa kumiti amala akkanaa miti. Jechuun amma qunnamtiin isin waraana sana wajjin qabdanii maalidha? Qunnamtii hiriyyummaadha moo qunnamtii? Qunnamtii hiriyyummaatu beekumsaadha. Dhiifama gidduutti itti deebi'e. Fakkeenyaaf yakkoota godina Horroo Guduruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa kee kallattiidhaan dabalatee raawwatamaa turetu jira waan ta'eef yakkoota achi keessatti raawwatamaa ture sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Qophiidha. Kana ololtuurraa oduu hin guurina uummata keenya dhaqaa gaafadha bakka nuti keessa sochoonu. Maqaa keenya amma waa tokko dhaga'e eengada waan hin beeku waan hin sirnaan beeku waanuma ijoollee saawwan tiksitu gaafatte namni sitti himuu danda'u. Kan adaadaatti naa ooltu tokkollee kan adaadaa kollee yeroo sana giddaan jira fuudhaniiru irraati garuma caabir kana jaarsa amaaraa tokko akkas ta'e akkas jedhee kajette juwaar haasa'u tokko dhagaa ture. Warrootuma isatti argisanatu waan kana raawwate isaan maan qoradhu jedhe. Kanaaf godina Horroo Guduruu keessaati aanaa jaarte amuru aanaa Horroo keessaa gan tokko saqalaatii gadi kan nuti waraanni keenyas kan ga'u anillee kan hin ga'ee beeku. Isaa loo Harooshootii keessa eessoo keessa isarraa kana waan ta'aa jiru qoratume dhugaa jirtu immoo gadaa baasu. Kaleessa uummanni yeroo rakkoo hamtuu keessa ture yeroo faannoon uummata keenya ciraa turte mormallee murtee innoo waraanayyuu haa ta'u uummata ulfa jaarti yeroo isheen rukkutaa turte uummata kanaaf sagalee ta'ee hin beeku namtichi kun. Olola rakasaa gadi fidate ittiin bu'aa xiqqoo tokko bu'aa siyaasaa bitadhee gala dhama'aa jira jechuudha. Kanaafuu Oromoo keessatti tokkummaa labsuutu Oromoo furmaata malee Oromoo keessatti marfee samiitti baatanii deemaa oolanii sodaachisaa oolanii Oromoo furmaataan qabu. Ani kanumaan jedha fayyate obboleessa. Haa ta'u mee gara xumurruuti qophii keenya kana wantoota baay'ee haasofneerra tarii gara fuulduraattis wantoonni kan biraan waan haaraan yoo jiraate ni haasofna. Xumura irratti garuu waan ati jechuu barbaaddu yoo jiraate daqiiqaa muraasa keessatti akka ibsattu waan keessa kee jiru wantoota yaada ammaatti kaasaa ture wal qabatee daqiiqaa muraasa keessatti yaada kee akka ibsattu carraasii kenna. Hayyee galatoomi ani kan jechuu barbaadu inni guddaan ololtootatu jira fayyumaa waan Oromoon aadaa qaba safuu qaba sobni hin barbaachisummaan qaba Oromoo keessatti dhugaa walitti immoo namtichi sun yakka qaba yoo ta'e dhugaa jirtu itti manii waan ta'uu qabu yookaan gorfachuu yookaanis immoo adabsifachuu danda'u. Kanaafuu maddii odeeffannoo barbaachisummaa qaba madda qulqulluu ta'uu qaba. Kuni tokkummaa Oromoofillee egeree Oromoofillee fafa qaba waan ta'eef hammeenya Oromoo keessatti facaasaa ooluun faayidaa qabu warreen akka kana irraa akkotoo of qusattan gaariidha. Kan lammaffaa falli tokko qabu Oromoon tokko ta'u. Oromoon tokko ta'uu qabaachuu. Oromoon lama miti.
kaleessa kaniin qabsaa ture kaniin irratti qabsaa ture wayyaanee irratti qabsaa ture. Haa ta'u immoo as dhiyoo kana ilaalchi wayyaanummaa jaroonni keessan baane jechoota mul'isaniif jechoota dubbataniif yaada isaanii yeroo ilaalu ammarree achi deebi waan na jedhu ture jechuudha. Amma waan jiru hunduma isaa hubadhe ilaalcha gaarii jira. Oromoodha kan biyya kana of harkaa qabu. Oromoo of harkaa qabu kan ammoo achitti jabeeffachuu danda'uun gahee Oromooti waan ta'eef gaafa Oromoon cabde deebite duubatti deebite strap taate kanneen diidaatii harka walitti dha'us ta'e kanneen keessa harka walitti dha'u hundumni isaayyuu carraa wal fakkaataa tokko qaba waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee fuulduratti deemuudha qaba. Biyyi kun Oromootiin baachuu diddee saba kaanii baatti yoo ta'e Oromoof ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu Oromoos baachuu dandeessu waan ta'eef Oromoon irra jiraachuu qaba biyya kana keessa jechuudha. Yookaanis immoo wal ijaaree tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Kanneen olola burjaajaaf yookaan immoo olola rakasaatiin dhaloota sammuu olii gadi qabani isaan mul'ata egeree Oromootii hin qabani waan ta'eef kan dhaggeeffachuu dhiisee hiree isa murteeffachuu qaba Oromoon. Darbee immoo seeruma keessa jira waan ta'eef Oromoon ilaalcha siyaasaa waa barbaade yoo qabaatu dhimma Oromoof Oromiyaa irratti walii galuun dirqama isaati waan jedhu ilaalcha akkasiin qaba. Hayyee yaada nuu kennuu kee fi maqaa daawwattoota keenyaatiif guddaa si galateeffadha. Hayyee galatoometis. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa kan keessummaa keenya Faqqadaa Abdiisaa waliin taasifne kan haga ammaati. Qophii keenya kanarratti odeeffannoo bal'aa kan dabalataas argattaniitu jedhee namana. Namoonni kan biraan yaada amma ka'aa turan kanarratti yaada dabalataa yookiin immoo yaada kanarraa faallaa ta'e qabanis keessumeessuudhaaf waltajjiin keenya yoomiyyuu banaa ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Qophiin keenya har'aa kanuma nagaan.